አንተ ምንድነው ዊልቸሩን ለሁለት ወር ብለህ በዛው እንትን አልክ? አይሰለችህም እንዴ? ለአመት ነው እንዴ ዊልቸሩን የተከራየው? አረ መልስ በእናትህ። ምን አልተቀባበልካትም እንዴ ቸከሷን ብሩን? ቶሎ እንትን በልና ዊልቸሩን መልስ። ዊልቸሩ እኮ ለሌላ ስራ ይፈልጋል ብራዘር። አንተ ምንድነው ዊልቸሩን ለሁለት ወር ብለህ በዛው እንትን አልክ? አይሰለችህም እንዴ? ለአመት ነው እንዴ ዊልቸሩን የተከራየው? አረ መልስ በእናትህ። ምን አልተቀባበልካትም እንዴ ቸከሷን? ምንድነው አልገባኝም። እንትን በልና ዊልቸሩን መልስ። ምንድነው አልገባኝም። መስደይ ይፈልጋል ብራዘር። እሺ ቼካል። አረ እባክህ ተወጣኛ አንተ ልጅ በእናትህ። አሪፍ ብር እየተቀባበልኳት ነው በእናትህ። እንደው በሽተኛ ሆነ ራሱ አይቆጨኝ ለዚህ ይሰራል። ትንሽ ታግስ ይፈልስላል ነው ይሆን ያለው። ምንድነው የሰማነው? እኔ ማለከም ዊልቸሩን ተከራይታ ምናምን ነው ይሆን ያለው። ምንድነው የሰማነው? ማለት ምንድነው እየሆነ ያለው? ውስጥ ታስረዳኝ ትችላለህ? ጤነኛ ነህ ማለት ነው? እንደዚህ ነገር እየቀለድክ ያለው እስካሁን ያወራው ሰማ ዊልቸሩ መልስልኝ እኮ ነው የሚለው። ጤነኛ ነህ ማለት ነው? እንደዚህ ነገር እየቀለድክ ያለው እስካሁን ያወራው ሰማ ዊልቸሩ መልስልኝ እኮ ነው የሚለው። መሄድ ትችላለህ ማለት ነው? ምን ነገር ትችላለህ ወይ ማለት ነው? ወይ ንገረኝ። ተነስና እያናገርኩህ እኮ ነው። መልስ ስጣት። አምረምት ነው መራመድ ትችላለህ ወይ? ዳኝ ያማል እንዴ ብራዘር? ጤነኛ አይደለም ማለት መራመድ እየቻልክ ነው በዚህ ዊልቸር የምትንቀሳቀሰው? አስረዳኝ። ለምንድን ነው ዝም የምትለው ታዲያ? አንተ ጭንቅላት የለም እንዴ? ለብር ብለህ እንደዚህ ነገር ታደርጋለህ? መልስ አትሰጣትም? ለምን አታነስ? መልስላት። ምንድነው መልስ? ንገረኝ እንጂ ሰማ መናገር ትችላለህ ወይስ እሱንም አልችልም? እስቲ መልስላት። ምንድነው የምትለው? ቁምነኝ። ተነስ ለብሮማ መልስላት። አናግራት እስቲ። እስቲ ተናገር አንተ። ቆይ ምንድነው እንትን ችግር ምንድነው? እስቲ ተናገር። ቅድም እየተናገርክ ነበር። ምንድነው? እስቲ ቮይሱ ምንድነው? እስቲ አስረዳኝ። ምንድነው የምትርበተበተው? መርበትበት አይደለም እዚህ ጋር። እስቲ አስረዳኝ። ምንድነው ችግሩ? ምንድነው? እንደዚህ ቆይ እንዴት አስበው ነው? ወጣት ነህ፣ መራመድ መንቀሳቀስ ትችላለህ። አንተ እንዴት ነው የምታስበው ግን? ጭንቅላት አለ? ታስባለህ? እንዴት እንደዚህ አይነት ስራ ትሰራለህ? ከሊ እንዳትደውልሽ። ውሻ ነው አንተ፣ ውሻ ነህ። አሸማ ሀረከ ፉዴ አካም ጅርታን ኦርዶክሶታ ቻናል ኮቲ ከምታጠ ማርቲ ኬሰኑ ነጋር ረቢ ላፋ ፍዶ ጅርታኒት ኢስኒፋ ባየቱ አካም ቱርታን አካም ሳከነ ኬሰን Anoboleettiin keessan nagaa guutuu raafaa qaba. Nageenya na bukkee ture isin birallee jiraatu isiniin jecha namoonni chaanala kana faara taatan subscribe like gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jechuu jaaladha. Deebi'ee dhufee jira. Maaliin deebitee dhufte jechuun keessa hin oolu. Harallee akkasuma waan na ajaa'ibee tokko keessa waan jireenya kiyya guutuu irratti jechuudha. Waan guddaa ba'umsa naa ta'edha. Sababni isaas jechuudha wantoota akkana yeroo baay'ee ni yaadattu yoo ta'e ani viidiyoo yeroo hojjedhu haala darbeenis ta'e haala bu'aa bayii hedduu keessa darbeenis ta'e wal qabsiisee nan dubbadha jechuudha. Akkuma seensarratti argitan kana maaliin jechuun keessan hin oolu. Seensarratti akkuma hubattanitti jechuudha. Wanti kuni wanta miidiyaa wal qabate yookaas immoo FB dha waan wal qabateedha. Maaliif jennaan gwaddanya miidiyaarraan godhachuu yookaas immoo jaalala seenanii achumaan gara gaa'elaatti darbuun ni jira. Namoonni baay'een kan itti milkaa'anillee ni jiru. Namoonni baay'een immoo akka kanatti kunoo caba laphee godhatanii kanaaf baay'ee isaaniitu jiru jechuudha. Maaliif jennaan caba lapheennaan agartanii jirta. Mucayyoon kun lammata deebitee waan nama amantu yookaan nama amantii ilma dhiiraa hin amanti jedhee hin yaadooni. Maaliif jennaan laphee ishee akka fayyinetti cabe jechuudha. Kun immoo yoo jechuudha yeroo baay'ee nuti dubartoonni garaa laafna. Gara laafummaan keenya deemee maalirraa nu gaasanitti fakkaate waan akkanaatirra jechuudha. Dafneetis immoo jaalalatti galla. Jaalala keessatti yoo galle immoo jechuudha wantoota baay'ee of duuba deebinee of eeggannoo hin taasisnu jechuudha. Bakka parsantii 100tti jaalalaan booji'ama jechuudha lapheen kan keenya. Garuu dhumni isaa akka kana ta'a. Bara kana keessa namni amanamaan waaqa tokkicha nama uume qofa yoo ta'e malee namni ni amanama jechuun soba. Maaliif jennaan namni hin amanamu bara kana keessa jechuudha. Haa ta'us malee immoo ni jira waaqayyo kan ganama eebbisee kan namni rabbiin sodaatu laphee qulqulluudhaan deemu baay'een isaanii ni jiru. Maaliif jennaan boru waa'ee miidiyaa kanaa akkamitti waa'ee miidiyaarraan walitti dhufanii yookaas
hiriyaadha achuma gara abbaa manaa fi haadha manaatti darbuu akka danda'ame yookaas immoo namoonni baay'een eenyutu itti milkaa'e waan jedhu akkuma argaa jirtan baay'een isaanii itti milkaa'anii jiranii anillee ammaaf milkaa'ee jira jechuu hin danda'u garuu haa ta'u madaalli hedduu nu barbaachisa jalqaba jaalalatti seennee yookaas immoo kufaatii baay'ee keessa ga'uudhaan duratti maaliif jennaan madaalli baay'ee jechuudha madaalli baay'ee hamma sadarkaa kana geessatti mucayyoon kun har'a amantee jalqabuma kaa wanti inni balleesse jechuudha sobee ani qaama miidhamaadha jedhee itti wal baree ka'ee asillee gaafa galtu maatiin koo siif hin ta'u akkamitti nama miidiyaa irraan barte yookaan nama FB irraan barte abbaa manaa naataa jettee yaaddanaan jedhanii yennaan lakkii naataa jedheen dide jedhee itti galee jettee haasofteerti dubbatteerti miidiyaa irratti jechuudha garuu gaafuma sana ammoo waaqayyo hagam takka gashii jaalatuuf mucaa kana itti fide jechuudha mucaa intarbuu godhe kana waan baay'ee ishee jaalatuuf hamma mayyoo jechuudha maaliif karaa gabaabaa yookaan karaa salphaatti deebitee jirti jedhu yaadaan maaliif jennaan kana caalaa immoo osoo fagaattee adeemtee raatte ta'ee lubbuu isheellee inni balleessiti mucayyoon tun jechuudha garuu waaqni ishii baasu jirutti mucaa kana isheetti fidee mucaa kun gara ishee goree intarbuu kana isaan godhee ka'eetinii dhugaan jirtu baatee jechuudha kanaaf ammas taanan baay'een keenya an keessatti dhofkannee jirullee baay'een keenya miidhaawwan akkanaa irra ga'ee kan dhofkannee jiru baay'ee isaanii ni jiru jechuudha kanaaf jalqaba jaalalatti seennee kufnee amma kana miidhamuudhaan duratti maal gochuu qabna ture namni suni ka'umsa isaa jechuudha bara kana keessa namni isin gaafa wal baratu maal godha beektu eenyummaa keessan yookaan eenyummaa isaa gadi fageenyaan isinitti himullee hin barbaadu eenyummaa kan keessa gadi fageenyaan hubachuu hin barbaadu namni sun nama jaalala dhugaatii miti maaliif jennaan jaalala yeroodhaaf ta'e waan ta'eef gadi fageenyaan hin hubatu isin galee kan isaallee gadi fageenyaan eenyummaa isaa hin ibsu namni sun jaalala sobaa yoo ta'e jechuudha garuu namni jaalala dhugaatiin deemu immoo eenyummaa isaallee gadi fageenyaan ni ibsa eenyummaa kan kelleen gadi fageenyaan ni qorata jechuudha jaalala dhugaa yoo ta'e jechuudha kanaaf inni garuu birriidhaaf jedheeti kan isheetti dhufe har'a akkuma dhageessan kana miidiyaa irratti jechuudha dhageessanii jirtu maal taate mucayyoon sun amma ani qaama miidhamaadha jedheeni isheen kufaatii ka'aa waa hedduu keessa dabartee warra isheellee dhabdee isa faana gaafa taate sadarkaa kanarra jirtu waan inni gaafa isaa gaallatu waan inni gaafa dhugaa baasu akka kanatti ifa bahee jechuudha wanti inni dalagaa ture garuu ani mucayyoon suni dhugaa rabbii amma sanayyuu dhaabbattee kan naachi sochootee deemte baay'ee cimtuu yookaan baay'ee laphee ishee cimaadha odoo anaatiin nan kufaa kanaaf dhugaan isin jedha mucayyittiin baay'ee laphee ishee nama cimtuudha amma sanayyuu dhaabbattee achi sochootee deemuu ishee jechuudha odoo anaatiin ani dhugaa naasuu bakka sana socho'u kanaaf walumaa galatti maal isin ibsuu barbaadeetan ani asirraa akka barattan jechuudha akka gama kootiitti jechuudha namni maallaqaaf osoo hin taane jaalala dhugaatiif isinitti dhufee jechuudha eenyummaa kee gadi fageenyaan qorateetti maaliif wanta kamiyyuu seenaa akkamii akka dabarsite gadi fageenyaan si gaafata kan isaallee sitti hima seenaa akkamii akka dabarse yookaas ijoollummaa isaati qabee haga sadarkaa sanaatti maal akka dabarse wanta akkasiin dhosku jechuudha namni jaalala dhugaas jaalate yookaan namni jireenya si wajjin imaluu barbaade jechuudha garuu namni birriidhaaf namatti dhufe saatii sanatti sii du'e sii kufe sii cabe sii falaxame jedhaanii garuu duuba deebi'ee gaafa wanta akkanaa kana agartan namni amanamaan hin jiru jettanii jala sarartuu jechuudha haa ta'u malee namni amanamaan kan waaqayyo ganama eebbise ni jira namni amanamaan illee jechuudha ammuma namni soba hin jiru kana namni amanamaan illee namni dhugaa dubbatu ni jira kanaaf obboloota koo ani wanti isiniif ibsu asirratti jechuudha jaalala jettanii egaa jaalala seentanitti jechuudha kaattaniitu wantoota hedduu keessan galinaa wanta amma baasii kana hunda isin biraan sin ga'utti wanta amma maatii keessan irraa addaan sin layya'utti daftanii ittiin galinaa wanta sana baasaa buusatiin madaalaa namni suni yeroo natti fudhateera yeroo natti dheeressiteera yoo jedhe isin duukaa deebuu danda'a maaliif namni dhugaadhaaf isinii dhufe maa waggaa 1000 ittiin lakkoofne jechuudha taa'es eega si obsa waan kamiyyuu ammaatii keessa sirreessitee kaatee wanta sana dhugaatti dubbattutti jechuudha garuu namni sobaasitti dhufe sa'aatii sanatti dhaabbataaf jechuma isin dhowwaa sirriidha si du'e si cabe gaafa jedhu sana jaalala dhugaati jettee laphee ishii jaalalaan booji'amuu danda'a anas yoo ta'e isinis dubartiin nuti dafneet laphee yookaas laphee laafnaa yookaan garaa laafna isin jechuu barbaadanii laphee keenya darbee jaalalaaf booji'ama kanaaf sana gochuudhaan dura jaalala hagas dheeratu san keessa seenuudhaan duratti nama sana gadi fageessaa qoradhaa jalqaba namni sun akka isinitti dhufe eenyummaa isaa isinitti himaa haga
maatii isaati qabee aga obbolaa isaatti aga hiriyoota isaatitti eenyu akka ta'e maal akka ta'e wal sin barsiisee ka'ee yookaan duuba isaa sirriitti sin qorachiisee duuba nama sanaa sirriitti bartanii amanamummaadhaan gaafa itti amantanii namni sun isa ta'uu isaa argaggattan ofii keessanii fatanaa dhuunfaa keessaniitti namatti riyaa minaaminatti himtanii osoo hin taane ofii keessaniif keessattuu amma yeroo akkanatti sooshaal miidiyaa kallattiiwwan garaagaraatiin babal'ate kanatti nama fattanuun baay'ee salphaadha. Hangama kootiin dhugaan isiniin jedha boru barumsa hedduu isiniif dabarsuu nan danda'a wantoota kana wal qabate jechuudha. Akkamitti nama fattanuu dandeenya waan jedhu jechuudha. Seenaa kan koo jalqaba duraati qabee kutaa 1-2 jedhee isiniif ibsaan ture. Guyyaa persentii 100 waan kamiyyuu wanta hunda isaa sirreessee ka'ee seenaa dhugaa sana achi ka'eetiniyyuu itti isiniif ufa jechuudha. Haga kutaa daangaa hin qabneetitti waliin deemuu dandeenya jechuudha. Kanaaf maaliif jennaan fattanuun salphaadha. Nama fattanuun salphaadha. Keessattuu gizee amma miidiyaa waan garaagaraa jiru kana jechuudha. Kanaaf fattanaa nama sana ofii keessanii nama biraa fakkaadhaati kallattii garaagaraatiin nama sana fattashaa laalaa. Salphaadha dhugaan isiniin jedha. Nama sana osoo amma kana bu'aa baay'ee hedduu maallaqa hedduu baastanii maatii keessanillee gargar hin ba'iin waa hedduu keessa hin galin ni hubatta yeroo salphaa keessatti isiniin jechuu barbaadetananii garuu har'a gaafa sadarkaa kanarra geessaniitinii warra keessanitti illee achi deebitanii odoo waan kana taasiftanii si mana warri kan keessan maaliif osoo dura isinitti himnu osoo sitti himuu jedhanii malee namni isheedhaaf garaa na jiru jechuudha har'a micayyoo sanii jechuudha. Kanaaf wanti kun yeroo baay'ee miidiyaarra wal qabatee kallattii garaagaraatiin waanuma darbaa jiru waanuma dhagaa guyyaatti argaa ooludha garuu irraan barannu maaliif akka ta'e hin beeku darbee namni tokko irraa barachuu danda'anii hin beekamu already anumti gama kootiin jechuudha dhuguma miidiyaa kana fayyadamu qabee waa hedduu baradhee jira waa hedduu jechuudha barumsa caalu irratti argadhee jira jechuudha. Kanaaf nama jaalala jedhee gara keessan dhufee dura fatanaa ofii keessanii fatanaa kennaafi osoo inni hin beekne dhugaan isiniin jedha. Fattana kallattii garaagaraatiin nama biraa fakkaadhaatiin haasofsiisaa fattanaa ka'aati gaafa namni sun dhuguma kallattii biraarra goruusaa agartanii wanti kun kana jedha kallattiin itti himaa yookaan immoo sin jedha cal jedha silkii keessan cufadhaa nama sana bilookii godhaafarraa isinii galee. Kanaaf daftanii toyyuu osoo wanta kamiyyuu hin hubatiin akka kanatti jaalalaan hin kufinaa jaalalaan laphee keessanii cabsinaa dhugaan isiniin jedha mucayyoon kun har'a laphee ishii cabee jira deebitee nama namantu baay'ee tokko ulfaata laphee ishii baay'ee cabeera jechuudha dhugaan akka gama kootitti baay'ee tokko natti dhagahame jechuudha. Mee maal jettan namni maallaqaaf jedhee akkalaat godoloof godhee ani bashitanyaadha jedhee loortariidhaan deemu dhugaan isiniin jedha bara kana keessa wanna argines wanna dhageenya hin beekne argaa jirra wanna dhageenya hin beekne dhaga'aa jirra. Waaqayyo bichaan nama karaa yaasaa yaadatu nu haa taasisu. Namoonni baay'een karaa rabbii dagatanii jiru karaa seexanaatirra goraa jiranii. Kanaaf waaqayyoon immoo nama karaa isaa yaadatu nu haa taasisu isiniin jechuu jaaladha. Walumaa galatti viidiyoon ani qabadhee dhufe har'a kana namni kamiyyuu beeji nama kanaa jala galaati laalaa waa hedduurraa barattan dhugaan isiniin jedha waa hedduu jechuudha. Maaliif viidiyoo baay'ee nan laalaa garuu wanti akka viidiyoo kana laphee koo cabsee hin jiru jechuudha. Maaliif jennaan yeroo baay'ee akkamittiin akka dalagneef nu maallaqa sana eessaa akka finnu sababaan beekuuf har'a mucayyoon tuni dalagdee gola namaa keessa shintibeetii gandaa dhiqxee kaatee har'a galtee dhuguma jaalala dhugaadha bakka firii ta'een jireenya jiraadha yookaas immoo waan kamiyyuu hojiirra oolcheen deebi'eellee dabalata hojjedha jettee nama kaayyoo qabdudha dubbattee jirti achirratti illee akkuma agartan kana walumaa galatti haasaa isinitti dhiyeessu wantoota akkanaatirraa of qusadha. Dhugaan isiniin jedha laala madaala dura kaattanii itti seeninaa kallattii waan garaagaraatiif fattanaati. Fattanaa sana yoo inni darbe eeyyee wajjin imaluu dandeessanii fattanaa sana inni darbu taanaan hamaallee dubbachuu wanti isin geessu hin jiru nama sana kallattumaan ofirra cufaati taa'aa dabadhaa isiniin jechuu barbaada hojjedha. Hojii keessantu isin baasa boruu yoo qabaattan mallaqa qabaattanii fayyaa qabaattanii jennaan eenyuma biratti jaalatamaadha eenyuma biratti fira ni qabdu nama isin jaalatu hedduu jira. Gaafa isin farkaa dhabdan gaafa isin kuftanii lafa jirtan garuu namni garagaree isin laalu hin jiru. Kanaaf of eeggannoo taasisaa isiniin jechuu barbaada obboloota koo keessattuu namni gola namaa keessa jirtan namni ana fakkaattan hundi keessanuu barumsi kun isin ilaallatan isiniin jedha. Egaa aga viidiyoo biraa walitti deemnutti turtii gaariin isiniin jedha laayikii gochuu hin dagatinaa akkasuma yaada keessan koomentii jala naa kaa'aa. Muka oomiyaa sololoo qilleensi raase badii kottu yaa jigaakoo. Rakkataa bineensi nyaate muka oomiyaa sololoo qilleensi raase badii kottu yaa jigaakoo rakkataa bineensi nyaate.